ስካይ ጨነቀ ሀገሬ መምጫሽ ናፍቀ Gishtaagina acaaluu hundeessaa fi tedy afro maaltu wal fakkeessa garaagarummaan isaan jidduu jiru hoo maali sabootan isaanii biratti jaalalaaf kabaja akkamii qabu wanta jedhu waliin ilaalla ashamaa harka fuune ilmaan biyyaa akkam jirtan nageenni keessan badhaadhaa bakkuma jirtanitti nageenni koo kan onni irraa madde addunyaa hundarratti isinaa dhaqqabuun isiniin jedha chaanaala kana haaraa bani yeroo chaanaala kana banu wantoota dinqisiisoo wantoota ajaa'ibsiisoo biyya keessaaf biyya alaarratti raawwataman keessatti saba keenarratti tayu isiniif dabarsuudhaaf isin gammachiisuudhaaf isin bashannansiisaa wantoota garagaraa isin barsiisuudhaaf chaanaala kana qabadhee dhufee jira chaanaala kana guddisuun dirqama keessan ta'a jechuudha bakka argitanii share subscribe gochuudhaan akka sabni keenya hundi irratti hirmaatee chaanaalli kun bakka gaarii gahu gamanumaa isin gaafadha irra deebi'uudhaan yooyyaa harka fuune akkam jirtu baga nagaan jiraatan baga nagaan guyyaa kana eegdaniin isiniin jedha guyyaa kaleessaa gistaaginaan dubbii ajaa'ibaa tokko dubbate dubbii inni dubbate kanarratti gistaaginaa ajjeesuudhaaf tattaaffiin garagaraa biyyattii keessatti irratti adeemsifamaa jiru akkuma ammaan dura yaadattanitti gistaaginaan sirba gistaaginaa jedhu kan biyyattii hunda keessatti akka ajaa'ibaatti irratti dubbatamu gallakkisee jira hunda namootaa biratti jaallatamee jira haa ta'u malee namoonni sabaan isan fakkaanne keessattuu afaan keenya caccabsa jechuudhaan wanta garagaraa irratti adeemsisaa turan miidiyaalee garagaraa irratti dubbatamaa jira haa ta'us malee gistaaginaan wallee inni gadhiisan guyyoota muraasa keessatti miiliyonotamaan laallamee fi irratti kabaja argatee jira beekamtii argatee jira biyyattii keessatti hedduu dubbachiisaa ta'ee ture yeroo ammaa kana garuu guyyaa kaleessaa hiriira guddicha biyyattii keessatti wayyaanee yookaan ummata Tigraay lafarra haafinnu jedhanii hiriirri waamame irratti dubbii addaa tokko dubbate dubbiin inni dubbate sun ummata hunda yaachessaa jira akka acaaluu hundeessaa ajjeefnetti isas ajjeefna wanni jedhu deddeemaa jira jechaadha mee gistaaginaa warroonni hin beene tarii jiraattan ta'a gistaaginaan sirba akkamii baase amma dura sirba isaa gabaabsee jidduudhaan isinii buusa itti deebineet maal dubbate gistaaginaan isin dhageessisa waa'ee acee fi tedy hundeessaa tedis afrodhaalis itti deebina na wajjin tura gistaaginaa ardiyaa longa gistaaginaa Roras antena oide la tabza zete manar ferme akkuma dhageettan walleen isaa kun biyyattii keessa dabree addunyaa tana hundarratti hedduu namoonni hedduun ittiin bashannanaa fi ittiin gammadaa turan akka inni addunyaarratti sadarkaa addunyaatittis ittiin beekamu akka Afrikaa irratti namoonni hedduun ittiin dannasaa fi shubbisaa turan jechaadha namni wallee kana hin dhageenye injira jedhee hin yaadu gistaaginaan guyyaa dheengaddaa guyyaa kaleessaa maal dubbate mee wanta inni dubbate san jidduun daqiiqaa muraasa isinii buuseeti walitti deebina ammas nafaana turan affeerraa koo yeroo hundaati ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም ይበቃል ጥቁር መልበስ ይበቃል ጆሮአችን ደማ ይበቃል ማን መጥቶ ነው የሚናገረን ማን ነው የሄደ የሞታለው ለምንድን ነው ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው አሁን ወጣቶች ይቆሙ አይሂዱ ሽማግሌዎች ይሂዱ ድንጋይ አንሱና ሳሪ በጥሱ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል አፈሙዙ ይበቃል መፍትሄ የለው ምን ነው እኔም ተዋግቻለሁ ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ተውኩኝ egaa viidiyoon isaa guyyaa har'aa inni dubbate kana fakkaata jechaadha asirratti lola hedduu kaasee jira maalii fi ummanni achirratti bahee harkatumaa jiru hundi isaa lola gochuu qabna biyyattii tana keessatti sanyiidhaan nama duguuguu qabna lolatti amanna afaan qawweetiin amanna afaan qawwee malee wanni nu baasu hin jiru akkuma baroottan dabranii namata ajjeesaa hidhaa qilinxootti guuraa jiraachuudha malee kabajaan xarapheezaadhaan teennee teessoo irratti nama wajjin marii hin goonu jedhee warra dibbeetumaa ture jechaadha gistaaginaan asirratti maal jedhee afaan qawweetiin nu gaha obboleessi ajjeesuun faayidaa tokko hin qabu anis lola keessa ture
wattaaddaran ture obboleessa kiyyatti dhukaasuu qaanfadheetiin wattaaddara keessaa bahe jedhe. Kanaaf lola kaasee jira. Maaliif guyyaa har'aa wanni barbaadame namni hundi ka'ee juntaa lafarraa xumurra Onag Shanee lafarraa finna wanta nama nun deeggarre hunda lafarraa xururraa jedhanii akka caffaranii iyyanii deebi'aniif barbaadame. Kana harka furshii godhechaadha. Kanaaf hundi namaa bahee lola gochuu jira. Gistaaginaa akka caaluutitti ajjeesuudhaaf shirri irratti xaxamaa jira. Obboleessi keenya akka hin duune bakka jirrutti sagalee taanee fi birmachuufin dirqama lammummaatii jechaadha. Waa'ee Tedy Afrootittiin deebi'a. Tedy Afro ummata biratti hedduu jaalatamee jira, kabajamee jira. Viidiyoon isaa walleen inni guyyaa 5 dura gadi dhiise miliyoona 1.7 guyyaa 5 keessatti ilaalamee fi jira. Mallaqa guddaa ittiin argatee jira. Faayidaa irraa argatee jira. Jaalatamees jira jechaadha. Saba isaa qofa biratti miti. Sabaaf sablammoota hedduu biratti jaalatee jira. Garuu wanni inni sirbisan keessatti wanta addaa qabaatus nuti waa'ee sanii nun ilaallatu. Wanta fedhe haa sirbu, akka fedhetti waan fedhe haa jedhu. Garuu wanni asirratti deemaa jiru waan addaati. Wallistoonni hundi bayanii ajjeesaa fixaa hidhaa akka jedhan fedhan. Namni tokko mootummaa deeggaruudhaaf dirqama wanta mootummaan jedhe san hunda godhamuu qaba miti. Asirratti wanni gistaaginaa fidaniif gistaadinaa amma dura uf jalatti qabaniiti nu deeggaraa nama kenna jedhanii uf jalatti qabataniiti madarakiiwwan mootummaan qopheesse hunda irratti dhiyeessanii afaan godhataa turan jechaadha. Gistaaginaan san harka balleesse. Kanaaf itti aaramee jira. Akkuma Tedy sanitti maaf waan Tedyin jedhe san atis hin jennedha. Tedyin afaan fedhe akka fedhe sirbus mootummaa hin deeggaru. Tedyin kan deeggaru saba ofii qofa jechaadha. Sabni isaa bakka duraatti deebi'ee akka duraattitti biyyattii san akka bulchu wanni Tedyin fedhu. Kanaaf Tedy madarakii akkasii irratti dhiyeessuu hin danda'an. Amma dura Tedy irratti wanni ta'e tokko jira yoo yaadattan ta'e Basraawulat marfee jedhee sirba inni wallise keessatti gara hidhaatti qilinxootti darbanii ilma namaa ajjeese daa'ima ajjeese jedhanii makiinaadhaan daa'ima ajjeese jedhanii qilinxoorra olii gadi deddeebisaa turan. Haa ta'u malee sabni isaa cimina waan qabuuf sabni isaa bayee qilinxootti halkaniif guyyaa iyyaa waan tureef mana hidhaa keessaa bilisaan akka bahu ta'ee jira jechaadha. Kunoo akka amma yeroo fedhetti akka fedhetti biyya fedhe deemee bakka fedhe deemee bashannanee bakka fedhe jiraata jechaadha. Kun maaliif ta'uu danda'e? Saba isaatti warra isa duubaan jirutu cimoodha jechaadha. Cimaniiti faana dhaabbatanii qilinxoo keessa halkaniif guyyaa hiriira qilinxootti bahuudhaan Tedy Afro bilisaan qilinxoo keessaa baasanii jechaadha. Look, haala kanaan nuti hoo yoom dalamna? Sabni keenya hoo yoom dalaga? Hacaaluu hundeessaattiin deebi'a. Waa'ee Tedy Afro kanaa ol jechuun barbaachisaa miti. Mee wallee Tedy Afroodha. Wallee Tedy Afroodha. Sakandii muraasa isinii buusee warroota hin dhaga'iniif jechaadha. Dhagayaadha. Gara Hacaaluu hundeessaattiin isin deebi'a. Ammas nafaana walleen Tedyidha kan guyyaa 5 keessatti miliyoona 2.7 laalame isa kana jechaadha. Garaagarummaan wallee kanaa fi wallee Hacaaluun baasee maaltu jira? Garaagarummaan tokkollee hin jiru. Maaliif guyyaa 5 keessatti miliyoona 2.7 laalameef saba isaattu cinaa jira jechaadha. Akka nama kennaa akka saboota biraa ummanni sun laafaa miti jajjabaatee dalaga jechaadha. Nama isaaniif hojjeteef nama isaan cinaa dhaabbateef akkanatti hojjetan. Yoo nutis hojjanne namaa gadi hin taanu. Kanaaf nutis bakka jirru jabaannee hojjechuu akka namaatitti nama taanee jiraachuu mirga keenya kabachiifachuu hayyoota keenya mana hidhaatii baafachuun dirqama keenya ta'a jechaadha. Kanaaf mee gara Hacaaluutti ittiin deebi'a. Hacaaluun badii tokko qaba. Badii tokkollee hin qabu. Sababni Hacaaluu hundeessaa itti ajjeefameef waa tokko qofa. Inni dura ana oppidiyoon nabituu hin dandeettu. Onagis nabituu hin danda'u. Ani nama mataa ofii danda'ee ofiin jiraatu tokko jedhee wanta inni dubbateef kana qofa akkamitti dubbata? Akkamitti oppidiyoon na bulchuu hin dandeettu? Oppidiyoon nabituu hin dandeettu jedhee akkamitti dubbata? Wanta jedhamuuf qofa Hacaaluu hundeessaa lubbuu isaa balleessan jechaadha. Lubbuun Hacaaluu hundeessaa baduun wanta deebi'uu miti. Garuu nuti maal dalagutti jirra? Hacaaluu hundeessaa erga lubbuudhaan dhabne booda qabsoon saba kanaa maal irra jira? Har'a garam deemu jirra? Boru hoo maaltu uumama? Sabni nuti jala dhaabbannee deeggaraa turre qabsoon keenya garamitti harkifataa jirti? Har'a hoos bifa walqixaatiin hojjataa jira. Oromoo kana walqixxeessinee ilaalaa jirra. Wanni jedhu yoo laalle hin jirru.
irra cinaan kenna paartii biraa deeggarra irra cinaan kenna paartii biraa deeggarrachaadha. Yoom paartii tokkotti deebine akka sabaatti tokko taane caayaa takka jalatti walitti qabamne bilisummaa kenna gonfachuu dandeenya. Hayyuun kenna beekaan kenna akka nurraan ajjeefamne kan ajjeefame gumaa isaa akka argatu yoom gochuu dandeenya. Kanarratti hojjechuun dirqama kenna jechaadha. Haasa'uu qofaa miti. Wanta tokko gadi bu'anii lafarratti agarsiisuudha. Irra hedduun namaa amma Hacaaluun Oromoo Dr. Abiyyiin Oromoodha akkasii akka nama nuti Oromoo ta'ee fi saba biraa ta'ee miti. Namni bakka san taa'ee biyyattii san bulchu sabaaf sablammiidhaaf walqixxummaa qaba. Sabaaf sablammii hunda walqixa kabaja. Aadaan biyyattii aadaan saba sanii qixa biyya san keessatti kabajama. Wanta jedhamu ilaaluu qabna malee Oromoo keessaa dhufe bakka biraa Amaara keessaa dhufe sanii miti wanni ilaalamuu qabu. Yoo sabummaadhaaf ta'e warroonni achi taa'anii ilmaan Oromoo yookaan sabaaf sablammoota guyyaa adiidhaan magaala keessatti ajjeesisaa jiran eenyonni jara jechaadha. Warruma har'a OPDO hoogganaa jiran jechaadha. Mee wallee Hacaaluu tokko jidduun keessa isinii buuseetiin deebi'a ammas na faana tura. Haceenis wallee makana wallisee fi saba isaa cinaa dhaabbatee qabsoo gochuudhaaf ajjeefame hundi keenya ni beena jechaadha. Nama nuuf jecha wareegame cinaa dhaabbannee maatii isaa jajjabeessuun dirqama lammummaa dirqama sabummaa ta'a. Akka sabummaa biras dabarree akka biyyummaattis yaaduun dirqama keenya ta'a jechaadha. Kun kanatti hin dhaabatu yoo nuti jabaannee qabsoo keenya fuulduratti hin oofne sabaaf sablammoota biyyattii saniitii gadi hin jirru. Nutis akka namaatti jiraachuun dirqama keenya. Akka namaatti kabajamuun dirqama keenya. Namni nun kabanye nu bulchuu hin danda'u jennee afaan tokkoon hin falmanne duuti hidhamuun, reebamuun, gudeedamuun, baqachuun nurraa hin hafu jechaadha. Kanaaf bakka jirtanii sabni tokko ta'a, afaan tokko ta'a, wal kabaja, wal dhagaa, wal jala deema. Caayaa tokko qabaadha. Paartii garagaraa keessatti qoodamnee wal nyaachuun bu'aa tokkollee nuuf hin qabu. Sagantaa kana kan isiniif qabadhee dhiyaadhe mootiidha. Mootii tuubii kana subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan maatii keessan hunda biraan gayaa. Subscribe godhatanii akka guddatu gochuun dirqama lammummaa keessanii qophiilee garagaraa qophiilee ajaa'ibsiisoo hedduu namatti tolan akkasumas wantoota ajaa'ibsiisoo addunyaa kanaaf biyyattii keessatti keessattuu biyya keenya keessatti uumaman yeroodhaan isin biraan gayuudhaan akka namni hundi bakka jirtanii dammaqxan isin godhuudhaaf carraaqqii kiyya nin godha. Isin na jajjabeessuu hin dagatina. Oolmaa gaarii. Bye bye.